ibsu atanaaf waan hunda badhaasa Noobeelii koo argannoo gatii guddaa dhaladhee dhaga'eera guddadhee sutee margee durba qalbii koo fuute an tokkittii keen arge. Ashama hordoftoota maatii chaanalii keenya jirra jirtu jirra galata rabbii saafa galatu nagaa keenya haddaas kinoo lama taane iddoo ta'e wayii keessatti dhufnee jirra hundaafuu nagaa qabdusin baga nagaa nu eegdanii nu nagaa keenya galata rabbii iddoo ta'e har'a iddoo wayiitti bashannuudhaaf yeroo dabarsuudhaaf dhufnee jirra. Iddoon kun immoo lafa Ameerikaa keessa jechuudha. Namoonni hedduun keessan yeroo bashannanaaf baatan iddoo kana namoonni keessattuu lafa Ameerikaa keessa jiraatan jechuudha. Iddoo kana ni beektan jennee yaadna. Iddoon kun iddoo baargamoo guddaan itti argamu maal jedhanii gosa adda itti argamu lafa guddaarallee kan jiru namoonni biyya kanaas hin deemne jechuudha. Tarii kitaaba irratti barataniitu jennee yaadna. Lafa bineensonni adda addaa keessa jiran lafa biqiltuun gosa adda addaa keessa jiru jechuudha. Akkuma addunyaa kanaatitti iddoo sanatti argamna jechuudha. Lafti kunis Amaazon jedhama jechuudha. Afrikaa kana Ameerikaa kibbaatti argama. namoonni garuu amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan chaanaalii keenya haaraa taanaan subscribe like share gochuudhaan jajjabeessu keessan jenna. Egaa iddoo kanatti kan argamneef jechuudha daawwannaadhaaf fi namoonni hedduun isaanii bakka biyya keessa gara daawwannaadhaa gara adda addaa deeman kanatti nutis immoo iddoo kana daawwachuudhaaf akkamitti qaaman deemnee agarra iddoo jijjamu kana akkasitti iddoo jedhamu kana ismannu kakaasetu yaadha as nu fide iddoo kana dhufne jechuudha. Kanaafuu immoo yeroo gaariitti dabarsaa jirra. Yeroo gaariitti dabarsaa jirra waan ta'eef bakka nu yeroo gaariitti dabarsine kana immoo maaf hordoftoota keenya qoonne yaada jirraa kan ka'e ka viidiyoo kana kasiniif qabannee dhufne jechuudha hordoftoota chaanaala keenya. Hundaafuu asumaanu as teenye immoo maal yaadne viidiyoo nagaa keenya fi hedduma kana qofa sin daawwachiisuu qofa osoo hin taane walaloo baay'ee namatti tolu tokko walaloo jaalalaa baay'ee namatti toluu fi itti mi'aawu tokko qabannee dhufne jechuudha. Kanaafuu asumaan isin affeerra sana booda garuu hin beekamu guyyaa waaqayyo jedhe Ameerikaas deemuun keenya noolu waan ta'eef warra Ameerikaan yaaddan immoo Ameerikaan jirru asuma magaalaa Asallaa kana keessa bosonuma akkas bareedu kana keessa tarii. Kanaafuu naannoo Asallaa warra dhuftan yoo daawwachuu hin dandeessu dhuftan jechaadha. Naannoo Abduu kana dhuftanii too mukkeen akkatti babbareedan kana daawwachuu nu dandeechanii jechaadha malee nuyi Ameerikaa abjumaan deemne hundaafuu gara walaloo jaalalaa walaloo baay'ee itti gammaddan jennee yaadnu tokko isinii haa dhiyeessinu. Hundaafuu gara walalootti baay'ee qacoo koo atanaaf qabeenya gatii qaalii ammam akkan si jaallu onnee koo lixii ilaali atanaaf warqee kooti almaazii gatii danuu amman sitti of gadhiisuuf raattuu of hin amanu urgooftuu naardosii koo shittoo paarisii kiyya daqiiqadhaaf si dhabnaan mataa qabadheen iyya hewaanii koo ishee dhugaa ishee gaarii naaf yaaddu onneen koo siin alatti dabalatan barbaaddu sana kanan si ibsu atanaaf waan hunda badhaasa Noobeelii koo argannoo gatii guddaa dhaladhee dhaga'eera guddadhee sutee margee durba qalbii koo fuute an tokkittii keen arge akka qaroo ijaattis si qofan ilaalladhe gulaalee ungulaalee filadheen si jaalladhe narraan fagaatin maaluu dhaba dubbii keen haada amala koos naa bariin si wajjin taa'in si yaada naafaatirta gugee koo anatti hin taane bofa sirraa kan na fageessu du'a harka rabbii qofaa.
Egaa hordoftoota keenya baay'ee sin jaallanna walaloon keenya kana fakkaatti. Namoonni garuu amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan chaanaalii keenya haaraa taanan subscribe, like, share gochuudhaan jajjabeessuu keessan jenna. Hanga viidiyoo biraatiin deebinutti nagaan nuti. Bye.